qaba. Wanti sitti ka'e amma jabaataa yoo ta'e illee amma Waaqayyoon ga'u. Thank you Jesus. Wanti sirratti ka'e amma jabaataa yoo ta'e illee yoo ጌታ ምስክሬ ነው amma Waaqayyoon ga'u. Akka kana agarsiisi. Afuratti ta'e narkaa fudhadhu afuratti ta'e si deebisa. Wantoonni kaan gaa'ila kee irratti tajaajila kee irratti bara kee irratti mana kee irratti har'a dhaabatu. Yookiin waraajonni si biraa bu'aniif in harcaafta malee in harcaatu. Tika laati jansa glorious isa sirakkiseetu harcaa malee ati in harcaatu. Sagalee Waaqayyoodha akkas jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 27 lakkoofsa 13 lakkoofsa 21 dubbisa. Phaawulos gara warra mootii Roomaatti namoota wajjin waamamee jira. Utuu isaan markaba keessa jiranii qilleensi markaba isaaniitti ka'e. Maaliif ka'e? Boo'ichatti boosu. Yes. Rakkoon sirra ka'e. Har'a galgala sirraas maatii keerraas qaxicita. Gatii namarraa fuutaniif hin cannaqamina. Liqii keenya kan baase Yesuusidha. Birriin liqeeffanne gin hojiidhaaf mee hojiidhaaf jedhaa yaakaati. Namni hojii hojjetu moo kasara. Sirrimni baaster Phaawulos mee 23 baasi. Warra kasasanitti akkas jedha. Yaa obboloota koo warri gubaa irraa dhuftan takka akkas isin jedhee hin beeku. Kakuu argitutu hin ta'in, kakuu dhageessutu hin ta'in, kakuu keessan fudhattanii galtu. Amma gaafa mana kana keessa gadi baatu namni milkooftu jirta. Dubbisi. Phaawulos ija warra yaa'ii keessa ilaalee. Phaawulos ija warra yaa'ii keessa ilaalee. Jarreen obboloota nana. Jarreen obboloota nana. Ani amma guyyaa har'aatti garaan koo utuu ayyaan ergaan qaba. Warri si kasaasan hin du'an. Ija keen argita. Fudhattee galta yoo ta'e ija keen argita. Warra si kasaasan ashkarii kee godha Yesuus. Qilleensi ka'e ammam ga'a hin beeku. Lakkoofsa 27 Waaqayyo isaa kun akka ta'u hojjettoota isaa bira ergamoota eda halkan hojjettoota isaa bira ergamoonni eda halkan na bira dhufaniiru. Akka qilleensi ka'u dhufaniiru. Anis hojjetaa Waaqa akkas jedhee raajisitti raaja. Qilleensi sitti ka'a. Qilleensicha dhiiftee ceeta. Qilleensi bishaan irratti hafe Phaawulos hin ce'e. Yeroo tokko tokko waan ka'uuf iddoo gadi dhiisina. Wanti ka'u si kaasuu barbaada. Mee warra kadhannaa hin dandeenye waldaanatti ulaala. Waldaanatti gin kadhannaa hin dandeessu. Warra akkasii umateessi namni sitti hin bu'u. Isaan kun paartii xalaataati. Namni paartii isaan tuqu. Qonnaan hin milkaa'a, nagannaan hin milkaa'a, waldaa hin dhufa. Ati gaafa sana rakkataaf hin seen sooressaati. Maaliif ennaan rakkina namichaas rakkina keessatti qollofteerta. Wanti ka'u sadaffaan maaliif ka'a? Si jabeessuuf. Mee ofitti qoqomi wanti narratti ka'e na jabeessa jedha. Jira bo'aan siilaan mikinaata ittiin kadhattu Waaqayyo sin dhoowwatin. Mikinaata maali? Beektonni akkas jedhu bashitaa saayis cheekaappin. Warri raajii baay'iftu kun kadhannaa hin dandeessu. Raajiidha utuu kottan biratti kadhadhaa dheessi waamuu isheen naquan. Baan barbaadiyaa dhufu. Inni manaa lukkuu qabu alaa sololiyaan dhabu. Inni manaa kadhannaa qabu waldaadha ergaa qaba. Qilleensi kee si jabeessuudhaaf. Mee qilleensichi na jabeessadhaa iyyaati. Mikinaata ittiin kadhattu Waaqayyo sin dhoowwatin.
inni gara biraan na duukaartu jira qilleensi ka'e jabina waaqayyoo ibsa mee qilleensi irratti ka'e jedha ayyaati jabina waaqayyoo ibsa jedha